akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdii fi amantiin qaba Waaqayyo bira. Waan ajaa'iba tokko waan nama dinqu tokkoon qabadhe isinii dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa kana dhugaa dubbachuuf baay'ee nama dinqa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Egaa waan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kan hundumti keessanuu hin beektu. Obboleettii keenya waantiyyaa namni wallaaltan hin jirtanii saayinaashiitillee namni wallaale hin jiru jechuudha. Namoota baay'eetu beeka. Haa ta'u malee obboleettii kana waan baay'ee ishii mudatee kallattii garaagaraatiin obboleettiin kun dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama dhiba jechuudha nama dinqa. Innis maa inni hojjettani sooshaal miidiyaa irratti samoona akka agartanii ijoollee waa soddatan raabsamaa jirti jechuudha. Inni akkuma jirtu ta'ee jechuudha. Obboleettiin kun seenaa ishiin dabarsite hundumti keessanuu hin beektu. Dhugaa dubbachuu fi mucayyoo cimtuu jechuudha. Dhugaa fakkeenya nama hundaatiif kan taatu. Garuu amma sa'aatii kanatti maaltu ishii mudate beektu akkuma sooshaal miidiyaa irratti argaa jirru kana hundumti keessanuu dhuma agartu jechuudha. Abbaan daa'ima mucayyoo ishii kun jechuudha. Abbaan daa'ima mucayyoo waantiyyaa maal akka godhe beektu sooshaal miidiyaatti agartu hundumti keessanuu jechuudha. Dhugaa baay'ee na dinqe dhugaa dubbachuuf. Daa'ima yeroo waan hunduma duraan waan hin taane ishee irratti raawwatee umurii ishii kanatti waan hin taane irratti raawwatee hiriyoota ishii keessaa ol deebisee osoo lubbuunis dabarte mucayyoon ni dabarteetti. Garuu Waaqayyo immoo ishii gargaaree akkasumallee isheen illee immoo jabduu waan taateef dhaabattee guyyaa kana geesse jechuudha. Waan hunduma keessa dabartee waan hin taane irratti raawwate kana keessa dabartee jechuudha. Amma abbaan mucayyoo ishii kuni iddoo inni dhufee Waaqayyo naa beeku dhugaa dubbachuuf ana baay'ee dinqee amma maan jedhaa isinitti fakkaate akka sooshaal miidiyaa irraa dhagee argeetti jechuudha. Daa'ima kiyyaa akka isheen miidiyaa irra hin baafne daa'imni kun kiyyadha. Kiyya jedhee raawwateetu mana murtiitti himateedhaan kan nama ajaa'ibu. Himachuun isaa nama hin dhibu. Garuu manni murtii immoo Itoophiyaa akkamitti akka murteesse nama dhiba. Haa ta'u malee egaa guyyaa tokkoon deemanii mana murtii dhaqanii guyyaa tokkoon namaaf hin murtaa'u turuu danda'a jechuudha. Har'a immoo gara sooshaal miidiyaatti dhufe malee manni murtii Itoophiyaa akkamitti akka murteessee fi dhaqee akka inni daa'ima kana torbee ilaalu murteessee fi jedhama sooshaal miidiyaa kana irratti. Ani garuu waan na dhibe jechuudha maal akka ta'e beektu duraanii hundumti keessan sooshaal miidiyaa irratti hin argitu jechuudha waan mucayyoo sun keessa dabartee duraan daa'imni kun kiyyaa moti jedheetu kan inni kaadee jedha. Daa'imni kun kiyyaa moti jedhee kaadeedhaan. Garuu immoo jechuudha amma sa'aatii kanatti eessaa dhufeetu daa'imni kiyyaa sooshaal miidiyaa irratti daa'imti koo akkana jalaan baanee daa'ima koo naa kennii jedhee gaafate. Naa kenni jedhee kan gaafatu malee duraan yeroo naa kenni jedhee gaafatu egaa maal jettee kennitu daa'ima ishee waa kanatti dadhabdee waa meeqatti taatee jechuudha. Fuula uummata Itoophiyaa fuuldura dhaabbattee waa meeqatti taatee daa'ima guddifte hin kennitu. Inni garuu kanaan dhabnaanii gara mana seeraa deemee akka ijaan ilaalu seerri murteessee fi ani garuu wanti na dhibee keessatti maal akka ta'e beektu bakka mirgi dubartiin eegamu jechuudha. Maaliif jettanii quufaan barbaade tokko dubartii irratti waan barbaade godhee booda yeroo ho'aa sanitti yeroo rakkinaa sanitti jalaa miliqee hamma immoo jechuudha yeroo daa'imcoon tuni luka lamaan dhaabattee jireenya ishii jijjiirrattee daa'ima ishii guddifachuuf asii taffi jettutti inni immoo asiin biiqitti jedhee raawwate argitanii daa'ima kiyyaa akka sooshaal miidiyaa irratti hin baafne daa'ima kiyyaa ijaan arguun barbaadaa fudhachuun barbaadaa jedhee dhufee obboleettii kanatti jedhama sooshaal miidiyaa irraa. Ana gara waan na dhibe dhugaa dubbachuu fi namni kun wanjala guddaa raawwate jechuudha. Yeroo sana maa dhokate isinii galee yeroo sana dhokatee obboleettii kana hiriyaa ishii keessaa wal deebisee cabsee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Daa'imti waggaa 14 daa'ima xobbee jechuudha waa hin beekne jechuudha. Isinii galee waa hin beekne irratti waan hin taane raawwatee daa'ima irraa godhatee saniin booda immoo yeroo isheen rakkattu sanitti daa'imni kun keeti yeroo isheen jettutti daa'imni kiyyaa moti jedhee kaadee har'a immoo eessaa dhufeetu daa'ima kiyya miidiyaa irra hin baasinii daa'imni kiyyaa ijaan arguun barbaadaa fudhachuun barbaadaa jedha. Kun nama hin dhibu. Garuu inni wanjala guddaa akka hojjetetti hin beekama. Duraan didee jira. Isinii galee duraan dhokatee jira. Amma immoo mucayyoon kun ija nama ijoo Itoophiyaa fuuldura dhaabbattee waa meeqa dabartee erga isheen luka lamaan dhaabbattee eessaa dhufee daa'imni kiyyaa jedha. Kun wanjala guddaadha.
Akkamitti yoo jettanii daa'imti waggaa 14 sijjammarii daa'ima xiqqoodha. Heerumaafillee hin geenye yeroo wanti taane irratti raawwatamu miti. Namni kun nama guddaadha. Dhugaatti ilmaan akkaatti yeroo laaltanii suuraa isaa sooshaal miidiyaa irratti yoo agartanii asirra isiniif hin keenyanii laaltanii nama umurii 44 hin ta'a dhugaa 44-45 jechuudha. Isinii galee kanaafuu daa'ima sana yeroo sanitti waggaa 14 inni kana waan hin taane irratti yaadee akkas godhe kun wanjala guddaadha. Garuu amma immoo deebi'ee jechuudha. Isinii galee amma deebi'ee sa'aatii kanatti yeroo obboleettiin kun luka lamaan dhaabbattee daa'ima ishii guddifachuuf jettutti asiin dhufee immoo inni isa isheedhaaf waaqayyoon ibse kana itti dukkaneessuuf deeme jechuudha. Yeroo isheen rakkina kana keessa turtu baay'een keessa inni agartu jechuudha. Dhugaa kun hunduma keenyaaf barumsa guddaa ta'a. Maaliif akkamitti yoo jettanii yeroo waaqayyoo namaa dabarsutti immoo gana namni ilaalame balbala namatti cufa jechuudha. Kanaafuu wanti ani isiniin jechuu barbaade asirratti isiniif galadheetan yaada. Yeroo dura jechuudha obboleettiin kun gara miidiyaatti baatee dhuftu miidiyaatti odoo hin bahin dura rakkinoonni ishiin dabarsite baay'ee jechuudha. Baay'ee kan gurra namaatti hin tolle. Sooshaal miidiyaatti yoo dhaggeeffatan inumaa agartaati waan gurra namaatti hin tolletti dabarsaa turte jechuudha. Sooshaal miidiyaatti dhiyaattee gaafa dhuftu daa'imni xiqqoon tuni yeroo ishiin daa'ima baattu ni argeen jira. Yeroo ishiin namoonni baay'een arganii jirtu. Yeroo ishiin daa'imni xiqqoo wajjin rakkataa turtu argeen jiraan jechuudha. Gaafa ishiin miidiyaatti dhiyaattee dhugaana wanti na ajaa'ibde micoomtu maal isinitti fakkaate? Miidiyaatti dhiyaattee BBC warra Amaariffaa hin beektu hundi keessanuu isarratti dhiyaattee warri Itoophiyaa namoonni baay'een biyya alaa keessaa gargaaran jechuudha. Sirriitti gargaaramu waaqayyo isaan haa eebbisu dhugaa warra gargaara sanaa. Gaafa kana namoonni jechuudha itti yaa'anii dubbatanii micoo kanaanii ati deemii barumsa baradhuu daa'ima kee sii guddifnaa hin jira miti mana isaanaatti itti guddisan hin jira daa'imti kun itti barattu jedhanii obboleettii kana itti dubbatan jechuudha. Micoon tun jechuudha haadhummaan itti dhaga'ame waan torbee lamaa ta'e waan torbee sadii ta'e turtee raawwatteeti daa'ima kun guddifadhaa ani barumsa hin barbaadu jette. Sin ajaa'ibaa duraan baratte ta'e illaan illee beeku kana keessa daa'ima koonaa wayya jettee guyyaa torbee sadii haa torbee lamaa ta'uu irraa turte itti deebitee jedhan yeroo sana laali namni naasaa dhageen jira jechuudha. Akkasumallee miidiyaa irratti illee dhaggeeffadheen jira jechuudha. Amma obboleettiin kana mee bilchina sammuu ishii ilaalaa. Daa'ima kana bilchina sammuu ishii mee ilaalaa. Yeroo kana hundumti keenyaa anuma argaa jiru. Dubartoonni garaagaraa hin dogoggoru. Sooshaal miidiyaa kanarratti haa ta'u nama hojii isaa ta'u dogoggoranii gaafa daa'ima godhatanii inni kun daa'ima ofii dhugaa waaqaa hangatu jira. Kan immoo yeroo da'ee oduu da'umsi hin ga'iin kan daa'ima ofirraa baasu jira. Waan baay'ee jira sooshaal miidiyaa kanarra gaafa ilaallu. Garuu daa'imni kun boru na fayyaddi ilmootii jetteetu waan hunduma dhiiftee itti haftee guddifattee guyyaa kana geessee jechuudha. Ana kana hunduma keessaa wanti na dhibee na dinqee seera Itoophiyaati jechuudha. Laal namtichi kun dura waan kana irratti raawwate daa'ima kan dura eessa turte maaliif hin jenneen. Yookaan kun oduu sooshaal miidiyaati. Isinii galee oduu sooshaal miidiyaati. Garuu maaliif amma akka hin ijaan argu? Ani garuu daa'ima ofiisaa maaliif hin argine jedhee anaamati kan murteessu. Garuu yeroo waan dogoggoru isaa dogoggoru beekee isaa godhu yeroo daa'imti sun rakkattu sana yeroo rakkinaa sana eessa tureetu amma dhufee daa'ima kiyya sooshaal miidiyaa irra hin baasinii daa'imni kan kiyya ijaan arguun qabaa fudhachuun qabaa jedhaan. Egaa kan namni ani akka sooshaal miidiyaa irra dubbisetti malee ija kiyyaan hin agarre gurra kiyyaan garuu dhageen jira. Kanaafuu anaan na dinqee sirriitti baay'eetti kan na dhibe jechuudha. Isiniif galadhee yaada. Mirgi dubartoota Itoophiyaa keessatti eegamaa hin jiru. Akkuma barbaade ta'a jechuudha. Yoo ati jabaattee waan hundumaa keessa dabartee ifni naa ife jettee dhaabattu gaafa ati fuulli keessiifuu keessa namaa kan beeku waaqayyoodha. Obboleettiin kun maal akka dabarsaa jirtu duraan kan beeku ishiifidha. Nuyi amma miidiyaatti agarre malee waan ishiin dabarsaa jirtu himtuu hin beeknu nuyi. Garuu amma immoo gaafa waan sana dabarsitee daa'imni kun dhaabatteettu gizee kana dhufee raawwate kan duraanii sana gochaan taane raawwate sana dhokfatee amma daa'ima kee jedha. Daa'imni kun amma guddatteerti of barteerti. Warra daa'imti kun guddatteerti bakka ammoo gara hojjettee ergamtee waan barbaadde gochuu dandeessi. Barattee kanaan booda gara guddinaatti deemti jechuudha.
gizee daa'ima xiqqoo sana gatee amma yoo itti dhufee daa'ima kiyya jedhu nama hin dinqu. Ana garuu gama kiyyaan baay'ee na dinqe jechuudha. Akkasumallee jechuudha seerumti Itoophiyaa sunillee akkamitti murteessa mirgi dubartii eegamaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een immoo tokko tokkoon yaada kana wanti ani ittisanii dabalu mucayyoon tuni akkuma beekamu Oromoodha. Haa taatu malee afaan warra soddaa kana haasofti. Ijoolleen keenya jechuudha yoo ishiin dhuftee rakkattee dhuftee gara miidiyaa kanatti boossee himattu duraammaa isaan jala deemtee duraammaa akkana gootii jedhanii hamilee ishii tuqu jechuudha. Isaanillee namoonni tokko tokko sooshaal miidiyaa kanatti arga jechuudha. Obboleettiin kun odoo dhugaa dubbachuuf odoo duraan sooshaal miidiyaa jaraa dhadheetoo rakkina ishii himachuu baattee odoo dhuftee kan keenyatti himatte dhugaa akkanatti hoo'eetiifis hin dhageechifsittee hin yaadan. Si jammar yuutuubiin ishiillee jechuudha dhugaa afaan baay'inaan afaan jaraa kanaan dubbatti akkatti inni guddatee fi eessaa akka jiru warroonni beektan ni beektu jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya obboleettiin kun rakkina hamaa dabarsiteerti seenaa ishii hin beekti warra sagalee koo dhaggeeffattanii isheen dubartiidha koomantii hin taanes hin barreessinaafi jecha hin taanes hin jedhinaani warra amaara jala kaattas hin jedhinaani dhugaa. Maqaa isaaniitillee dha'uun barbaadu isaan jala kaattallee hin jedhinaani jechuudha. Maaliif obboleettiin kun dhugaa dubbachuuf seenaa ishii hin dabarsite gaafa seenaa ishii hin dabarsite ilaalluu fi namoota gurguddoo immoo ishiin olii yoo ilaallu sammuu nama guddaati. Sammuu mucoo kanaa gaafa wal bira qabnee ilaallu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Namni umuriin guddaa kan hin dabarsine mucayyoon tuni dabarsiteerti jechuudha. Ana wanti baay'eetti na ajaa'ibe maal akka ta'e beektu dhugaa amma sirra deebi'een jira. Gaafa jechuudha waaqayyo si gargaaree ifa sitti fide namni immoo jechuudha namatti dukkaneessuuf gufuu meeqa nama dura naqa jechuudha. Garuu namni homaa nama godhu waaqayyoon hin galin malee jechuudha. Daa'imni mucoon tun akka mataa gadi qabattuu fi namoota meeqa waa meeqa godhe jechuudha. Waa meeqa irra taa'an jechuudha. Yeroo ishiin hundumtuu sooshaal miidiyaa irratti hin beektu. Egaa daa'ima Xoobbeedha. Namas jaalachuu dandeessi. Attaallalamuus dandeessi. Waan baay'ee jira jechuudha. Yeroo ishiin akkana gootu kana namoonni ittiin arrabsanii namoonni sammuu ishii ittiin jeeqanii ana baay'ee na dhibe jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaan kun namoonni yaadni namaa gargar waan barbaadan namaa jechuu danda'u jechuudha. Akka namni tokko yaadutti yaaduu dhiisuu danda'u. Ana wanti hundi na dinqee na ajaa'iba jabina ishii jechuudha. Jabina ishiin daa'ima ishiitiif qabduu fi jabina isheen ofii ishiitiif qabdu kana na dinqee jechuudha. Tokkoffaa immoo dhugaa dubbachuu fi waa'ee haasaa ishii jechuudha. Miidiyaa kanarra yoo dhufte dhugaa haasan ishiin haasoftu yeroo gaafii gaafatanii yeroo waan hundumaa gaafatanii akkatti ishiin haasoftu bakka ajaa'iba nama eegsisa dhugaa. Namoota hundumaayyuu sooshaal miidiyaa kana yeroo fayyadamnu in argina. Akkamitti akka haasaanis akkamitti yaada isaanii ibsatanis jechuudha. Kanaaf waaqayyoon hubannaaf ogummaa ishii fi kenneefii jira. Garuu immoo nama itti jechuudha. Egaa namni homaa miti. Obboleettiin kun sagalee kiyyallee dhaggeeffatti jedhee yaadu dhugaa dubbachuuf garuu kanuma caala waaqayyoon jabina ishiidhaa kennu daa'ima ishii kana ishiidhaa guddisu warroon immoo jechuudha dhagaan jirti tuultan jechuudha jirre obboleettii kana tuultanii boru waan isin quunnamuun beeku isinillee waan quunnamuun beektan jechuudha. Waan boru isinitti dhufuun beektan obboleettii kanarraa bu'a. Waaqayyoon ishee jabeessu dhugaana wanti na dinqee wanti amma na dhibee amma namticha dhufee daa'ima kiyyaa jedhu sana jechuudha. Kana tokko dubbadheen tokkollee dubbadhaatti dhiifama naa godhaadha. Daa'imti kiyyaa sooshaal miidiyaa irratti hin bayinii jedhu na dhibee jechuudha. Kanaafuu walumaa galattuu seerri waan godhu seeratu beekaa. Egaa nuti waan agarrirraa haasofna malee jechuudha. Yaadni ani qabadhee dhufe guyyaa kanaaf kanumaadha. Naaf eebbifamaa.